Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqayyo tokko Amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqayyo tokko Amiin. በአብ ስም በወልድ ስም በመንፈስ ቅዱስ ስም አንድ አምላክ አሜን። ከበጀምቶታ ፊ ጃለተምቶታ ማቲ waaqayyo waaqayyo kan jaalata waaqayyo kan jaalatu ijoollee dhufeen qulqulleetti durii maaremi maqaa waaqayyo ulfaatatiin akkam turtan akkam waltaan akkam yoo nageessanii nagaa kooti galanni sillaasee fi haa ta'u sinirrii baga nagaa fayyaanaa taatanii hordoftoonni chaanaalii yuutuub baga nagaan nuftanii siniin jedhaa turii badeen dhufee dhiifamannaa uffalchaa siniin jecha Orang channel kana fara taatan subscribe gochuun maatiin haftaadha. Warreen immoo channel kana keessa jirtanii maatiin haftaatanii jirtan like share gochuudhaan obboloota keessaniif dabarsuun jajjabeessaa isiniin jechuun jaaladha. የተከበራችሁ የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ልጆች በእግዚአብሔር ፍጹም ታላንታ እንደምናላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ስሙን እንዳመሰግን ዛሬ ቀን ሲችን ጻላ ደረሰን አምላክ ስሙ የተመሰገነ ከፍ ከፍ ያለ ይሁን አሜን። እንግዲህ እየጠፋውን የመጣውት ይቅርታ እልላችሁ ወዳለሁ። እንግዲህ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማለት ቤተሰብ ሆኑ። ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ ላይክ ሼር በማድረግ ከጎን ሆኑ እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ አጠር ያለች ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሚወጡና ስለ መምህራኖቻችን ወንጌላዊ የሆኑ መምህራኖቻችን ምን አይነት ትምህርት ነው የሚያስተምሩን? የሁሉ መምህር ትምህርት አንድ ነው? ወንጌል ውስጥ የተለያየ ነው የሚል ነገር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ለብዙ ጊዜ ጥያቄ የሚሆንብን ነገር ስላለ ነው ማለት ነው። በአገልግሎታችን ላይ በኦንላይን ላይ በመናገለግልበት ጊዜ የምናነበውና የማናነበውን ለይተን ማወቅ ስላለብን ነው። እንግዲህ ቤተክርስቲያናችን ለኛ ምን ትፈቅዳለች ወይስ ደግሞ ለኛ ምን አትፈቅድም የሚለውን ለማወቅ አክል ነው ማለት ነው። ለኔም ጥያቄ እየሆኑ ያሉት ማለት ነው። እና በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ መምህሮች የምታውቁ የምትቀርቡት ከኔ የሚወጣ ጥያቄዎች ለኔም ጥያቄ ሆነው መልስ የሚፈልገውን እናንተም ደግሞ ለሚቀርባችሁ መምህራኖች እንድትጠይቁ እላችኋለሁ። ከበጀምቶ ተፈጃለተን ተወርዶ ተቻይናል ዩቲዩብ Guyyaa har'aa kana ammoo qabadee kan isin dhufe waa'ee macaafa qulqulluu ilaalchise jechuudha. Macaafni qulqulluun tokko ta'ee barsiisonni keenya garaagaraa kan nu barsiisanii barumsi isaanii maaf adda ta'e akkasumas gaaffiin nuti barsiisota gaafannu maaliif tokko hin taane deebiin isaa isa jedhu wal qabate jechuudha. Keessattuu tajaajila onlaayiniitiin wal qabate wantoonni nuti beekuu qabnu wantoota manni amantaa ortodoksii tawaahidoo nu ajajju nuti seeraan akka raawwannu wanta baruu qabnu wantoota analatti gaaffii ta'an jechuudha. Dhiifama gaaffii natti ta'anii akkasuma obboloota keenya biraatti irree gaaffii kan ta'anii kan wal nu mormisiisan jechuudha. Walii akka hin galleellee kan nu taasisan barsiisan kun akkas jedhanii isaan sun akkas jedhan akkuma namaatiin gaaffichi tokko ta'ee deebiin isaa immoo gargar kan ta'e irratti jechuudha. Egaa fedhaaf eeggama waaqayyo yoo ta'e deebiin kun hunduma keenyaaf deebi'uu danda'a jechuudha. Keessattuu tajaajila onlaayiniitiin wal qabate jechuudha. Egaa obboloota tokko shamarran hundumti keessanuu jajjabaadha isiniin jechuun jaaladha. Asumaanii jalqaba irratti mee walaloo baay'ee gabaabduu ishee taate tokko isinii dubbisee sana booddee gara gaaffii kiyyaatti hin gala jechuudha. Yaada kiyyaatti hin gala jechuudha. Walalicha hanga xumuraatti hordofaadha. Gabaabduudha. Ergaa cimtuu qabdi. Barreessan walaloo kana obboleessa keenyaaf faarfataa Daaqoon Dalmallash Gonfaa kitaaba dhugaa aqan qaallame jedhurraa jechuudha. Kan argadde hundumti keessaniyyuu asumaan ergaa koo kanan dabarsu kitaaba kana hundumti keessanitu bittanii itti fayyadamtanii dhugaa baay'ee kan namatti tolu kan suusii namatti ta'u jechuudha dubbisuudhaaf barumsa hedduu of keessatti qabatee jira bifa walalootiin jechuudha. Anis ishee keessaa muraasa ishee gabaabduu ishee kan wangeela wal qabatu kan jedhee siin dubbisa jechuudha. Gabaabbattee jiraattu ergaa qabdi siin jedheen jira. Kallattumaan gara walaloo kottis dabarsaa ana wajjin turaadha. Hanga xumuraatti na hordofaa isiniin jechuun jaaladha. Mata dureen walalichaa lallabaatu bade moo jedha. Eebbi afaan irraa badee namni maaliif waaqataa? Sanyii qulqulluu darbee haramaa facaafataa? Jaalalli maaf qucarree maaf guddachuu dadhabee? Jibbi akkamiin sandaabee firii baay'ee qaqqabee? Laphee dhala namaarraa wal fayyisuun dhabame? Lubbuun maaliif fokkiftee duuti maaf bilisoomee? Addunyaa guddoodha moo ilmaan namaatu raafame? Namaaf bineensa gidduutti adda addummaan dhabame? Jaalalli qajeelummaa maaf ija hamaan laalame? Lallabaatu bade moo wangeelatti daldalame? Iji qajeelummaa maaf ija hamaan laalame? Laale
lallabaatu bademoo wangeelata itti daldalamii. Lallabaatu bademoo wangeelata itti daldalamii. Dhuguma yeroo ammaa kana kan laallu walaloo kanarraa kan hubannu dhugaadha jechuudha. Yeroo ammaa baay'een waaqayyo hunduma keenyaaf laphee dhiifamaa nuuf haa kennuuti. Laphee gaabbii nuuf haa kennu ija dhiifamaatiin nu mul'atu. Naxalaa uffanne garuu gochaan keenya baay'ee adda kan fokkisee waaqayyo duratti illee miti namoota foonii duratti illee kan fokkisedha jechuudha. Gaafa waaqayyo gooftaan immoo hunduma keenyaaf iyyuu ija dhiifama isaatiin nu yaadatu. Kanaan wal qabatee gara yaada kootti innaan galu akka mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootti dirsaanni eessatti dubbifama eenyutu dubbisa isa jedhu jechuudha gaaffiin koo. Yeroo baay'ee barsiisota ni gaafanna abbootillee ni gaafanna. Abbootillaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoon arkiin ajajjuu mana amantaa keessatti daaqoniidhaan kan dubbifamudha jechuudha. Kananani abbootarraa hubadhe jechuudha. Obboleewwan keenya kun isaanii immoo barsiisotarraa kan hubanne rakkoo hin qabu hin dubbifama isa jedhudha. Mee isa kanarratti tarii barsiisota dhiyootti jirtanii wangeelaawii kan ta'an dirsaan eessatti dubbifama akkasuma immoo eenyutu dubbisuu qaba isa jedhu adda baafannee otuu beekne jechuudha. Nuuf hin ajajamne wangeela lallabuun nuti dubartootaaf hin ajajamne wangeela lallabna otuu jennee ajaja mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo irraa yookiin sinidoosii irraa amala addaa agarsiisne jechuudha. Ajaja hin jechuudha. Kanaaf ammas dirsaana eenyu dubbisaa eessattis dubbifamuu qaba isa jedhudha. Lammaffaa irratti yaadni jiru sinkisaara. Sinkisaara eenyu dubbisa? Dubartiin sinkisaaraa dubbisuu hin dandeessi. Kun shamarran sinkisaaraa dubbisuu hin dandeessi. Maaliif yeroo baay'ee gara telegiraamtii warreen hordoftanii jiraatanii yeroo baay'ee kan qaqqabullee yeroo baay'ee keessa qaqqabee argee jira. Sinkisaaraa dubartoonni kan dubbisan argee jira dhaga'een jira jechuudha. Kun akka mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootti sinkisaaraan nuti dubbisuu ni dandeenya. Nuuf eeyyamti manni amantaa keenya. Macaafni qulqulluun nuuf eeyyama. Moo callisnee rakkoo hin qabu nuti biyya azaabaa keessa jirra jennee dubbisna. Moo qubee dubbisuu bichaa nu jalaa ta'a laata? Kuni gaaffii cimaa kan natti ta'edha jechuudha. Tarii obboloota koo kan biraatti irraa gaaffii kan isinitti ta'e jiraachuu danda'a. Kan immoo isinii galees ta'uu danda'a. Warreen isinii galee akka nuuf galu ifaan of godhaan isinii jechuun jaaladha. Warreen immoo akka koo kanatti isinii hin galle immoo ifaan ifatti barsiisota beennutti barsiisota wangeelaawii jennee beennutti warreen wangeela nu barsiisan sirriitti gaafachuu qabna. Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo kan ajajju yoo ta'e kan hin ajajju yoo ta'e garuu seera ishee cabsinee bahuu jechuun galata yookiin tajaajila osoo hin taane kan tuuddaasee jechuudha. Akka kootti akka ana dadhabduu cubbamtuutti jechuudha. Maaliif manni amantaa keenya kan nu ajajju hundumti keenyayyuu seera mana amantaa keenya eeguu qabna waan ta'eef jechuudha. Nuti erga Ortodoksii taanee ajaja ishee eeguu qabna malee maqaadhaaf qofa Ortodoksii jedhamne waamamuu hin qabnu jechuudha. Tajaajilaaf yeroo qophoofnutti immoo wanta nurraa eegamu wanta nuti hojjechuu qabnu wanta nuti ittiin tajaajiluu qabnu adda baafannee beekuu qabna isiniin jechuun jaaladha. Maatii waaqayyoo bakka dogoggora kootti bakka dubbii kootti bakka itti sinaarsee yoo jiraate maqaa waaqayyootiin dhiifama isiniin.